Itoophiyaan oduu gammachiisaa addunyaa dhageessiftee. Uummanni Itoophiyaa kana booda ibsaa kurraaziitiin ijji isaanii hin jaamu. Paarlaamaa Itoophiyaa torbaniin dura taa'ame irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed oduu boonsaa nu dhageessanii jiru. Diinota miilla Itoophiyaa sakaalaa turaniifis eebba kanarratti akka argamaniif affeerraa taasisanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota Misrii fi diinota Itoophiyaa waggaa dheeraa taatee Gibxiif waamicha taasisanii jiru. Itoophiyaanonni hidha Haaromsa Itoophiyaa guddicha yookaan hidha Abbaay xumuruun seenaa hojjetanii jiru. Waggaa 14 guutuu takka ijaaramaa takka adda ciccitaa kan turee fi maallaqni Itoophiyaa tiriliyoonii 4 kan itti dhangala'e hidhi Abbaay amma xumuramee ji'a fulbaanaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka eebbifamu Dr. Abiy Ahmed ifa taasisanii jiru. Kanaanis eebba hidha Abbaay kanarratti hooggantoota biyyoota gurguddoo addunyaa keenyaa fi hooggantoota dhaabbilee gurguddoo addunyaa keenyaa kan affeeran yoo ta'u, hooggantoota Gibxii fi Sudaanis affeeranii jiru Dr. Abiy Ahmed ministeerri muummee Itoophiyaa. Isaan garuu deebii hin eegamne kennaniiru. Kanaanis Gibxiin kaardii dhumaa qabdu luqqifatteetti. Yoo Itoophiyaan hidha laga Abbayaa irratti hiite dhaabdee waliigaltee hiituu nuuf mallatteessitee ulaa galaana diimaa akka argattu mijeessinaaf jettee jirti diinni Itoophiyaa waggaa dheeraa Fariyoon yookaan Misir. Garuu Itoophiyaanonni kana waan dhaga'an miti. Yeroo Itoophiyaan eebba hidha Abbayaatiif qophaa'aa jirtutti ammoo Gibxiin karaa biraatiin hidhattoota Tigraay fi Asmaraa tuttuquun ganna kana akka Itoophiyaa irratti waraana bananiif ho'isaa jirti. Maaltu ta'aa jira? Gaanfi Afrikaa yoom nagaa argata laata? Aangaa'onni Gibxii yoo affeerraa eebba hidha Abbayaa irratti taasifameef irratti maal jedhan bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne qabannee dhiyaanne irraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe kan jedhu tuquun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya addunyaarraa walitti qindaa'anii guyyaatti si'a lamaa ol gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Paarlaamaa Itoophiyaa torbaniin dura taa'ame irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed oduu boonsaa nu dhageessaniiru. Diinota miila Itoophiyaa sakaalaa turanis eebba kanarratti affeeranii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota Misir yookaan diina Itoophiyaa bara baraa kan taate Gibxiif waamicha taasisaniiru. Itoophiyaanonni hidha Haaromsaa Itoophiyaa guddicha yookaan hidha Abbaay xumuruun seenaa hojjetanii jiru. Hidhi Abbayaa waggaa 14 guutuu takka ijaaramaa takka adda ciccitaa kan turee fi maallaqni Itoophiyaa tiriliyoonii 4 ol kan itti dhangala'e ta'u odeeffannoon bahee ni addeessa. Kanaanis eebba hidha Abbaay kanarratti hooggantoota biyyoota gurguddoo addunyaa kan affeeran yoo ta'u, hooggantoota Gibxii fi Sudaanis eebba kanarraa akka hirmaatanii fi ijaarsa Itoophiyaan hidha Haaromsaa irratti milkeessitee akka daawwataniif affeeranii jiru. Kanaan alatti Gibxiin kaardii dhumaa qabdu luqqifattee jirti. Kana booda yoo Itoophiyaan Abbaay irratti waliigaltee hiituu mallatteessitee ulaa galaana diimaa akkamitti akka isheen argachuu dandeessu haala mijeessinaaf jechuudhaan Gibxiin ammas laga Abbaay irratti hidhi gara biraan ijaaramuu danda'a sodaa jedhurraa kan ka'e Itoophiyaan waliigaltee hiituu akka mallatteessitu gaafataa jirti. Itoophiyaan hidha Haaromsaa guddicha Itoophiyaa laga Abbaay irratti ijaarame waggoota 14 booda ijaartee xumuruu beeksifteetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waxabajjii keessa paarlaamaatti dhiyaatanii dhimma kana mirkaneessanii jiru. Waggoota 14 darban marii danuu ija godhachuu dhabee muddamaa fi waldura dhaabbannaa meeqaa booda Itoophiyaan xumuruu beeksifte. Bara 2020 pireezidaantiin Ameerikaa Eeyuchufa fi ammas marsaa lammataa bulchaa jiran Doonaald Tiraamp Masir yookaan Gibxiin hidha kana rukutuuf dandeettii qabdi yookaan mirga qabdi jechuudhaan dubbatanii turan.
Piroojeektiin guddichi lammiileen Itoophiyaa kiisii fi sabbata isaanii keessaa gumaatanii ijaaran kun biyyaaf akka kallachaatti ilaalamaa jira. Faallaa isaatiin hidhi kun waggootaaf Itoophiyaa fi Masir atakaroo keessaa galcheera. Egaa Albashir aangoorraa kaaniin booda Sudaanis Masir bira dhaabbattee mul'atteetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baatii fulbaanaa keessaa akka eebbifamuuf kanaafis biyyoota lamaaniif waamicha taasisuu beeksisanii jiru. Itoophiyaa fi hidhi Abbayyaa bu'aa guddaadha. Itoophiyaan lammiileen biyyattii parsantii 60 ta'an dukkana keessa jiru jechuudhaan ibsaa dhiyeessuuf hidhi kun akka barbaachisu himti. Masrii fi Sudaan immoo hamma bishaan nutti yaa'uu ni hanqisa jechuudhaan yaaddoo qaban himatu. Itoophiyaan hin yaaddeenaa jechuudhaanis dubbatti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Masrii fi Sudaaniif ergaa dhaamaniin ergaan keenya ifadha jedhanii jiru. Hidhi Haaromsaa yaaddoo miti carraa walooti malee jechuudhaanis ibsaniiru. Dr. Bizunee Yimaanuu Yuunivarsiitii Queen Belfast UK'tti argamutti barsiisu. Dhimma gaanfa Afrikaas itti dhiyeenyaan hordofu. Hidhi Abbayyaa Masriin ni ilaallataa'oo gaaffii jedhu gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan. Masriif hidhi Abbayyaa hiikaa guddaa qaba jedhu. Tokkoffaa jalqabarraa kaastee mormaa turte waan ta'eef waan dafee xumuramuu ittiin fakkaanne taas jedhu. Biyyoonni adda addaallee laga Abbayyaa irratti hojii misoomaa hojjechuu yoo barbaadan akka isaan dhimma kana ariifachiisan ni taasisa jettee hedduu yaadda'uu dandeessi jira. Gama kaaniin bifa gaariinis ilaaluu dandeenya yaada jedhus qabu. Masrii fi hidhi kun ijaaramee xumuramuun bu'aa guddaa ni qabaata jedhu. Tokkoffaa humna elektirikii Itoophiyaa irraallee gatii gadi aanaa ta'een argachuu dandeessi jedhu. Lammaffaa laga hidha Abbayyaa irratti ijaarame kan qabdu Masriin hamma bishaanii to'achuuf illee ishee gargaara yaada jedhu dhiyeessu hayyuun kun. Yeroo adda addaatti bishaan Itoophiyaa irraa gara Sudaanii fi Masir qajeeluu lolaa uumaa tureera. Kanaaf hidhi Abbayyaa kun ijaaramuunsaa kan hambisuu malas jedhu hayyuun kun. Bishaan gara isaaniitti seenuu hanga ta'e to'annaadhaan akka deemu waan gargaaruuf bu'aa guddaa qaba jedheen fudhadhas jedhanii jiru. Masir bishaan itti fayyadamtuuf gara caaluu bishaan Abbayyaa kanatti dhimma baati. Kanaaf ijaarsi Itoophiyaa na duraa hambisa jettee kan isheen yaaddoftuufi. Kanaan dura Masir hammi bishaanii ishee bira ga'u parsantii 2 yoo irrate lafa jallisii heektaara 80,000 ol irra jiru ni gogsa jechuudhaan dubbattee turte. Mormii fi walgaarreffannaan Itoophiyaa fi Masir gidduu ture kan amma jalqabee osoo hin taane baruma koloniidhaan durallee akka ture himu Dr. Buzunaan. Bara koloniin duraa bara 1874 akkasumas 1875 keessa Masir laga Abbayyaan wal qabatee sodaa hedduu qabdi jechuudhaan dubbatu. Warri sodaa kana uume immoo warra koloniin Masir bulchaa turanidha. Sodaan yeroos ture hanga ammaatti illee akka jiru eeruun wanti kun akka itti fufuu dubbatu hayyuun kun. Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti humna elektirikii maddisiisuuf hidha ijaaruun ishee kallattiidhaan miidhaa cimaa irraan geessisa osoo hin taane sodaadhuma jirurraa kan ka'e ta'uudhaan kanumaafis akka morman himu namni kun. Yoomillee inuma mormu jarri jechuudhaanis hayyuun kun dubbatu. Waggaa 100 duraan ni mormu, waggaa 30 duras ni mormu, gaafa dhakaan bu'uuraa kaa'ames mormaa turanii har'as inuma mormuun isaanii ittuma fufa jechuudhaan hayyuun biyya Ingiliziitti argamu kun waa'ee hidha Abbayyaa irratti yaada qaban ibsu. Xiinxaltoonni yeroo adda addaatti BBC'n dubbisee dhimmi hidha Abbayyaa amma ji'oopolitikaa akka ta'es ni eeru. Itoophiyaan hidha kana ijaaruun irree jabeeffachuu maltii kan jedhanis jiru. Isa immoo Masir akka hin barbaannes ifatti lafa kaa'u. Dr. Buzunaan Itoophiyaan ijaartee xumuruun mo'annaa dippiloomaasiiti jennee kaasuu dandeenyas jedhu. Dubbiin bu'uuraa kutannoodhaan dhakaa bu'uuraa sana kaa'uu san booda ammoo bara 2015 waliigaltee biyyootaan 7 Masrii fi Sudaanii ala jiran waliin mallatteessuun isaanii waan gaariidhas jedheera. Dippiloomaasiin bifa injifannootiin fudhatama. Erguma muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanillee dhimmi laga Abbayyaa mana maree nageenyaa United Nation irratti dhiyaate akka ilaalamu Masriin dhiibbaa mataashee gochaa turteetti jechuudhaan ibsu. Sanarrattis namoonni Itoophiyaa bakka bu'aan deebii quubsaa kennaa turan waan ta'eef dhiibbaa dippiloomaasii Itoophiyaa irraan gahaa ture ofirraa qolachaa hidha kana ijaartee xumuruun waan guddaa ta'us eeruu namni kun. Itti dabaluudhaan dippiloomaasiidhaan
Itoophiyaanis injifannoo guddaadha. Akkuma uummata Itoophiyaatti immoo kun wanta guddaa dhalootaaf darbuu waan lafa kaa'ameef uummatallee waan walitti hidhu waan ta'eef gama siyaasaan mo'annaa cimaadhas jedhaniiru. Gama dippiloomaasiin waan gaariitu hojjetame, karaa misoomaas waan guddaa bu'aa gaarii fidee dhufu waan ta'eef Itoophiyaadhaaf hiree guddaa fide jedheen yaadas jedhanii jiru. Hidhi kun laga Abbayyaa irratti ijaarame. Lagni Abbayyaa immoo laga guddaa Afrikaa yoo ta'u dheerinaan immoo addunyaa irratti tokkoffaadha. Ammas addunyaan laga Abbayyaa Zenaayil Riiver jechuudhaan waama. Lagni Abbayyaa Itoophiyaa keessaa ka'ee Suudaanii fi Masir keessa darbee galaana Meeditiraaniyaaniitti makama. Bishaan laga Abbayyaa parsantii 85 kan gumaachitu ammoo Itoophiyaadha. Ta'us uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 7 kan qabdu Masir bishaan ishee barbaachisu hundaaf laga Abbayyaa kanarratti akka hirkattu dubbatti. Bishaan kana mana keessaa fi qonnaaf keessumaa immoo kan bishaan hedduu gaafatu jirbii oomishuuf akka ishee barbaachisu simti. Bishaan Abbayyaa kun Haroo Naasir jedhamu kan humna ibsaa bishaan irraa maddu hidha guddaa Aswaan maddisiisuuf gargaaru guuttachuufis ishee gargaara. Uummata miiliyoona 48 kan qabdu Sudaanis bishaan ishee barbaachisu keessaa harka caalu laga Abbayyaa kanarratti hirkatti. Erga bara 2011 ijaarsi isaa jalqabee hidhaan laga Abbayyaa kun madda waldhabdee biyyoota sadeenii ta'eera. Waliigalteen bara 1929 akkasumas waliigalteen bara 1959 waliin Masirii fi Sudaan bishaan laga Abbayyaa hundatti akka fayyadaman mirga kennaafi. Waliigalteen durii kun piroojeektoota kamiyyuu biyyoota yaa'aa gara oliitti akka Itoophiyaatti geeffaman mormuuf mirga guutuu kennaaf ture. Itoophiyaan ammoo waliigalteewwan dulloomaa kanaan taa'uu hin qabu jechuudhaan hidha kana ijaaruu jalqabde. Laga Mormor irraa kaasee bishaan Abbayyaa Abbaay Naayil laga maqaa hedduun waamamudha. Itoophiyaa fi Yuugaandaa irraa ka'uun fageenya kiiloomeetira 6,800 ol ta'uu malee galaana Meeditiraaniyaaniitti kan galu lagni kun Afrikaa keessatti dheerinaan tokkoffaadha. Lagni kun laggeen Itoophiyaan qabdu keessaa dheerinaanis qabeenyaanis isa guddaadha, isa olaanaa fi mataadha. Kanaaf Abbaadhas jedhu. Kanarraa ka'uun naannoo Amaaraatti Abbaay akka jedhamee quban qaba jedha. Iyyuu fi barataan seeraa digirii sadaffaa isaanii hojjetaa kan jiran Piroofeesar Iddosaa. Naannoo Amaaraa barsiisuuf deemeen ture waan ta'eef namootas gaggaafadheera. Oromoo bira yoo dhufnu ammoo Mormor Abbayyaa jedhamuudhaan beekamas jedhu. Lagi kun irra jireessaan daangaa Oromiyaa fi Amaara keessa waan imaluuf kanaaf maqaa gamaa gamanaatiin waamamas jedhu. Lagi kun addunyaa irratti laga dheerinaan dorgomaa hin qabne jedhamee beekamaa ture. Garuu qorannoowwan laggeen daangaa qaxxaamuran irratti geggeeffaman babal'achaa wayita dhufan lagi Amaazoon caaluu akka hin hafne tilmaamameeras jedhu. Saayintistoonni dheerina laga Amaazoon irratti walii hin galle hanga ammaatti qorannoon jiru lagi kun kiiloomeetira 6,400 dheeratas jedhaniiru. Lagi guddaan addunyaa Naayil burqaawwan lama gaarreen Itoophiyaa fi Yuugaandaa keessatti argaman irraa ka'uun dhangala'ee gabbataa deema. Kan Itoophiyaa keessaa maddu ammoo Abbaay yookaan Mormor yookaan ammoo Biluu Naayil yookaan Naayil gurraacha jedhamee beekama. Kan Yuugaandaa keessaa maddu ammoo Waayit Naayil yookaan Naayil adii jedhama jedhu. Lameen Sudaan kaabaa magaalaa Kaartuumitti wal arguudhaan ta'uun gara Masiritti imalu. Biyyoonni yaa'aa laga kanaan hidhata qaban biyyoota madda laga kanaa ta'an Itoophiyaa fi Yuugaandaa dabalatee biyyoota 11dha. Biyyoonni kaan Buruundii, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Masir, Sudaan, Eertiriyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa fi Taanzaaniyaadha. Lageen bishaan kana gabbisan hedduun isaanii Oromiyaa irraa kan maddan yoo ta'u, lageen gurguddoon akka Dhidheessaa, Dabbuus, Fincaa'aa, Mugar, Gudar gara laga kanaatti yaa'u jechuudhaanis odeeffannoon bahee ni addeessa. Lagi Abbayyaa naannoo Amaaraa keessaa maddus lageen naannoo Oromiyaa keessaa itti yaa'an garuu qabiyyeen isaanii guddaadhas jedhu. Dhibbentaa 60 hanga 70 kan ta'u lageen naannoo Oromiyaa irraa yaa'antu haguugu. Kanaaf egaa Itoophiyaan laga parsantii 80 biyya koo keessaa maddu irratti humna ibsaa ijaarrachuun qaba jechuudhaan hidha Haaromsaa guddichaa kan isheen ijaarte. Hidhi kun waggoota 14 keessatti maallaqa Itoophiyaa tiriliyoona 4 fixuudhaan dhuma irratti ijaarsi isaa xumuramee eebbisaa ji'a fulbaanaa dhufuu yookaan ji'oota lamaan booda bara 2018 jalqaba keessa ni raawwatama. Eebba hidha Abbayyaa kanarratti kan affeeraman hooggantoonni Misirii fi
Hooggantoonni Sudaan irratti akka hin argamne ifatti beeksaniiru. Kanuma wajjin wal qabatee Gibxiin hidha Haaromsaa kana Itoophiyaan kan dhaabdu yoo ta'e karaa isheen ulaa galaana diimaa itti argattu ni mijeessinaaf jechuudhaan kaardii xumuraa qabdu luqqiftee jirti. Fuulduratti maaltu ta'inna laata? Waaqayyo dachee keenya haa eebbisu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufus ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Nagaan tura.